Akkuma beekamu jijjiirraa maallaqaa karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaa yookaan awwaalaa isa jedhamuun guyyoota hundayyuu biyyootaan 20 qabadhee dhufa. Guyyaa har'aarree biyyoota 20 qabadheen dhufee jira jechuudha. Guyyaa har'aa immoo karaa baankiitiin qabadheen dhufne guyyaa har'aa sanbata waan ta'eef cufaadha jechuudha. Baankiin Itoophiyaa keessatti hin hojjetanii jechuudha. Guyyaa boqonnaatti waan ta'eef guyyaa sanbataa jechuudha. Kanaaf karaa itobilaakmaarkeetti qofaaniin biyyoota 20 qabadhee dhufee jira jechuudha. Hordoftoota kabajamtoota maamiltoota koo nagaa waaqayyoo isin dhageenye nagaan waaqayyoo manaa fi kallattii jirtanitti isiniif haa ta'u. Warroonni mana kanaaf haaraa taatan nooraa manni kun mana keessanii chaanala kana sabiskiraayib sheer laayik gochuun gara maatii keenyatti dabalamaa isiniin jenna. Warroonni mana kanaaf immoo maatii taatan sheer laayik gochuun viidiyoo kana hanga dhumaatti dhageeffadhaa isiniin jenna. Viidiyoon koo maaliif gabaabaadha jechuudha. Yoo akkam baay'ate daqiiqaa 10 jechuudha. Baay'ate gaafan jedhe daqiiqaa 10 isarraan kan hafe daqiiqaa 7 daqiiqaa 8 jechuudha. Kun maaliif dura barreessitan dafee dubbadha waan ta'eef daqiiqaa baay'ee natti fudhatu jechuudha. Kun immoo maaliif namoonni hunduu baruu qabaa keessattuu warroonni Itoophiyaan haala jiraatan birrii gara Itoophiyaatti ergatan jechuudha. Keessattuu biyyoota arabaa garaagaraa irraa viidiyoo koo keessatti meeqan akka oole argachuun hin danda'ama jechuudha. Salphumatti karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraacha meeqan akka oole akkasumas karaa baankiitiin guyyaa sanbatarraan kan hafe guyyoota 6 jechaadha. Karaa baankiitiin illee qabadheen dhufa jechuudha. Baankii hoggan jedhu tara yoo fakkeenyaaf yoon irra guyyaa tokko karaa baankii Awaashiin qabadhe guyyaa tokko Oromiyaa guyyaa tokko immoo daldala Itoophiyaa guyyaa tokko immoo Dashen baankii akkasitti qaqqajaaree tanan qabadhee dhufaa jira jechuudha. Akkasuma immoo karaa itobilaakmaarketiin immoo guyyaa hundayyuu biyyootuma 20 qabadhee dhufee jira jechuudha. Amma Ameerikaa doolaara irraa hin ka'a jechuudha. Karaa itobilaakmaarket.com jechuudha. Akkuma jedhe guyyaa har'aa sanbata waan ta'eef baankiin sila nu jenneef karaa itobilaakmaarket.com qofaan qabadhee dhufee jira jechuudha. Isas Ameerikaa doolaara irraa hin ka'a jechuudha. Guyyaa har'aa Ameerikaa doolaariin tokko karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 57 fi saantiba 53 kan itti aanu Kanaadaadha. Kanaadaa doolaariin tokko karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 14 fi saantiba 95. Awustiraaliyaa doolaariin tokko karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 2 fi saantiba 35. Hoomaan rihaalli tokko karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 400 fi birrii 9 fi saantiba 90. Duuba dirhaamiin tokko karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 42 fi saantiba 94. Saawud Arabiyaa riyaalli tokko karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 41 fi saantiba 97. Kuweet diinaarri tokko karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 500 fi birrii 13 fi saantiba 64. Bahareen diinaarri tokko karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 400 fi birrii 17 fi saantiba 33. Chaayinaa yuwaaniin tokko karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 21 fi saantiba 89. Joordaan diinaarri tokko karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 200 fi birrii 22 fi saantiba 24. Paawundi sterlingiin tokko karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 200 fi birrii 13 fi saantiba 35. Yuuroon tokko karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 79 fi saantiba 42. Swiss biraankiin tokko karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 91 fi saantiba 67. Kan itti aanu kurunaadha. Kurunaan tokko karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 16 fi saantiba 34. Turkii liireen tokko karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 4 fi saantiba 01. Kan itti aanu Ijipshaan paawundiidha. Ijipshaan paawundiin tokko karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 3 fi saantiba 18. Yemen rihaalli tokko karaa itobilaakmaarket
.com yookaan gabaa gurraachaan 0 saantiba 64. Israa'el shekeliin tokko karaa Itoo Black Market .com yookaan gabaa gurraachaan birrii 45 fi saantiba 02. Paakistaan ruupeen tokko karaa Itoo Black Market .com yookaan gabaa gurraachaan 0 saantiba 55. Hindiyaa ruupeen tokko karaa Itoo Black Market .com yookaan gabaa gurraachaan birrii tokkoo fi saantiba 83 sharafachaa oolanii jiru yookaan jijjiirrachaa oolanii jiru jechuudha. Kun salphumatti karaa Itoo Black Market .com yookaan gabaa gurraachaa yookaan awwaaladhaan biyyoonni 20 kana fakkaatu jechuudha. Guyyaa har'aa kan dabalees hin jira, kan hir'isees hin jira jechuudha. Ol keessa makamaadha kan eeggaddaatiin jechuudha. Guyyaa kaleessa moo hin hojjenne haalli xiqqoo namni jubne waan ta'eef guyyaa kaleessa hin hojjenne an guyyaa eeggaddaatiin gara ol bira qabnee oguu ilaalu kun dabalee kan dabalees hin jira, kan hir'isees hin jira jechuudha. Ol keessa makamaadha guyyaa har'aa jechuudha. An kaleessa akkuma sire hin hojjenne jechuudha. Kan biraa immoo kanan jechuu barbaadu warroonni Joordaanii fi Beerut jirtan jechaadha. Fakkeenyaaf birrii Joordaanii dinaara jedhama jechuudha. Keessattuu immoo warroonni mana madaabii jirtan dinaara miti jechaadha kan fudhattan doolaarii ta'a jechuudha. Akkasumas immoo limneen yookaan Beeruti jechaadha. Limneen yookaan Beerut immoo birriin biyya sanii paawundii jedhama. Paawundiin Beerut yookaan limneen immoo baay'ee xiqqoodha jechuudha. Birrii Itoophiyaati gadi jechuudha. Birrii Itoophiyaatu birrii Beerut yookaan limneenii caalaa jechuudha. Akka birrii Paakistaan akka birrii Yemen baay'ee xiqqoodha jechuudha. Birriin Beerut yookaan limneenii jechuudha. Fakkeenyaaf birriin Paakistaan guyyaa har'aa 0 saantiba 55 jechuudha. Ganaa birrii Itoophiyaa ga'uudhaaf saantiba 45 barbaada jechuudha. Saantiba 45 itti dabalee birrii Itoophiyaa tokko ta'uu danda'a jechuudha malee salphumatti akkasuma jechuudha. Birriin Beerut irree baay'ee xiqqoodha. Birrii Itoophiyaati gadi jechuudha. Isinillee doolaarii fudhattu jechuudha. Doolaaronni immoo baay'eetu jira jechuudha. Fakkeenyaaf doolaarii 3 maqaadee Ameerikaa doolaarii jedhee Kanaadaa doolaarii jedhee Awustiraaliyaa doolaarii jedhee tan jira jechuudha. Sadan kana keessas kan fudhatanii doolaaronni immoo baay'eetu jiru jechuudha. Baay'een 3 maqaadee malee baay'eetu jiru jechaadha. Sadan kana keessa immoo kan fudhatanii Ameerikaa doolaarii ta'a jechuudha. Salphumatti warroonni Joordaanii fi Beerut keessattuu mana madaabii jirtan jechaadha. Ameerikaa doolaarii fudhatu jechuudha. Warroon ala hin jirtan immoo fakkeenyaaf Joordaanii dinaara fudhachuu maltu jechuudha. Birriin biyya sanii sila dinaara ta'eefu dinaara fudhachuu maltu warroon ala jirtanii jechuudha. Garuu warroon mana madaabii jiran jechaadha. Doolaarii fudhatu jechuudha. Akkuma jedhe immoo doolaarota keessaa Ameerikaa doolaarii ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf Ameerikaa doolaariin tokko guyyaa har'aa karaa Itoo Black Market .com yookaan gabaa gurraachaa yoo ergatan guyyaa har'aa jechuudha. Warroonni Joordaanii fi Beerut keessattuu mana madaabii jiran jechaadha. Akkuma jedhe birrii 100 fi birrii 57 fi saantiba 53 herreeggatu yookaan asaabbatu malee birrii biyya sanaa hin ta'u jechuudha. Salphumatti birrii biyya sanaa hin ta'u jechuudha. Akkuma jedhe kan Joordaanii waliigaltee dallaalotaati jechuudha. Waliigaltee dallaalota biyya Itoophiyaa fi biyya sanaati jechuudha. Kan Beerut immoo birriin biyya sanii baay'ee sila xiqqoo taatee fi kan keessanillee doolaarii ta'a jechuudha. Egaa kana fakkaata jechuudha. Kan biraa immoo kanan jechuu barbaadu yuutuubiin koo duraanii waa'ee guyyaa guyyaan irratti maxxansaa ture jechuudha. Oolmaa sharafaa eebbisee tubee horoo kan jiru udileetii na jalaa ta'ee jira yookaan na jalaa gubatee jira jechuudha. Yuutuubii chaanala guddaa ture jechuudha. Inni na jalaa dileetii ta'ee na jalaa badee jechaadha. Bilbila hojiiniin akka carraa ta'e inni waan dileeteefani kan ammoo haaraan banee jechuudha. Kuni chaanala haaraadha jechuudha. Kanaafuu salphumatti warroonni duraan guyyaa guyyaadhaan koomentii illee naa barreessitanii guyyaa guyyaadhaan nu hojjedhu ganama dafiitii nutti himii oolmaa sharafaa naan jettanii amma inni sila wanno dileeti ta'eefuu ol argachuu waan hin dandeenye warroonni viidiyoon kiyya kun sin bira ga'e laayik naaf godhaa isin jedha. Laayikiin tokkicha jechuudha. Adumaan laayik jedhee malee laayik godhaatii warroota maatii koo duraanii biraan naagaa isiniin jechuun barbaada. Isaanillee arganii guyyaa guyyaan akkasaan oolmaa sharafaa akkasaan baraniin barbaada jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaan namoota baay'eedha. Koomentii yoo xiqqaate baay'een na barraa jechuudha. Gaafan dubbisuu dhiisetu jira jechuudha. Baay'een irraan kan ka'e jechuudha. Kanaafuu inni sila dileeti ta'eefuu kana laayik sheer naaf godhaa gara maatii kootti na dabalaa moo warri immoo maatiin taane sabiskiraayib naaf godhaa isiniin jechuun barbaada. Egaa gabaabumatti viidiyoon karraa kana fakkaata. Viidiyoo birootiin hanga walitti deemnutti nagaa ta'a.